harka wal qaxxaamursaa je'ee yaada kana hawaasaa dhiyeessuun kunummaanu shira qabsoo Oromoodhaa kana keessa jiru. Lammaffaa namoonni baay'een namuutu kallattii itti amaneen haa qabsaa'u. Maaliif dubbattaa? Maaliif dubbattaa? Maal jechuudha kana jechuun? Hawaasni kun tokkicha kan nuti qabnu. Hawaasi tokkicha hawaasa Oromooti. Biyyattiin nuti qabsoonu biyya Oromiyaati. Maaliif dubbattaa? Namticha tokko kan hawaasa burjaajessu akkaataa itti naa milkaa itti hawaasa kanarraa milkaa jee hawaasa gartee goofandimiidhaan hawaasa kaafan faajessu. Kan hawaasa warra isaa gowwoome kan gowwoomfatu. Hawaasa keenya kan mooraalitti amanu kan hojiitti hin amanne. Kana kan gartee ummata kana gowwoomsuudhaaf fiigutti jiru. Maaliif dubbattaa? Maaliif hin dhiifne? No. Wanni hin dubbadhuuf dhugaanan arra isinitti himaa jiru tana. Dhugaanan arraan tana natti mul'attee waggaa dheeraadhaaf natti mul'attee ani dubbachaa jiru tana isinillee akka agartanii boru waan kana itti gaabbitaniif dubbachaa jira. Itti gaabbuuf teessan. Yoo quuqama hubannaa siyaasa takka wanni kun karamitti deema rakkoon Oromoodhaa eessatti jallate hayni Oromoo eessatti bade dhugaan Oromoodhaa eessatti jallatte yoo jechuun isin keessa kan jiraatu taate guyyaa tokko wanni mucaan sun dubbate saboo idaa dhugumaa akka jettan abdii tokko shakkii tokko illee hin qabu. Maaliif? Dhugaan Oromoodhaa dhugaadha jechuudha. Dhugaa Oromoodhaa wajjin waliin jallifnee waliin deemuu hin dandeenyu. Isin warra dhugatti amanne. Qeerroon Oromoo arraan tana harka gabbaatee biyyattii san keessa maal jeen maxxanse poolisiin idileedhaa tan gartee biyyarra keessa jirtu muraasa malee gara biyyaa yaatee jirti gara lolaa yaatee jirti. Haalli mijataadhaa hiriira karaa nagaatiin bahuudhaaf haalli mijataadhaa mootummaan hin jiru. Mootummaa hin jirre keessatti mootummaa kamiif haala gabbaan girrisaan kana hubatu. Girrisaan kana quba qaba kana quba hin qabu. Mootummaan hin jiru biyya mootummaan hin jirre keessatti hawaasan harka duwwaa gabbayii jechuun kun wareegamaaf hawaasa kana saaxiluudha moo qabsoo tam milkeessuudhaaf maali wanni inni milkeessuu deemu moqoyroo yeroo dhumte goofandiin ammallee hawaasa Oromoodhaa hawaa kan nuun beeyne habakka itti waa kan nuun beeyne hawaan maallaqa kan nuuf hin beeyne kana gowwoomsuudhaaf kanarraa waa butatuudhaaf haala akkasiin fiddee mijjeessuun kan keetu duraan dura gadi galummaa kan keeti. Si galtee? Ani abbaan sitti amane haa sitti amanu. Ani kanin itti amanu kaayootti namana. Ati kaayoon ani gartee kaayoo ummata Oromoodhaa Oromiyaa milkeessitu qabsoo Oromoodhaa gumaa ilmaan Oromoodhaa dubartii Oromoodhaa gumaa san yoo kan baasuudhaaf qabsoo itti taate aana wasaalan si waliin hin qabsa. Yoo kaayoo san qabaatte abbaa barbaade taanan. Kaleessas jawaar nuti wanni jawaari wajji wanni qabsootti galuu dinneef waan biraatiif miti. Jawaar daandiin ati deemtuun daandii sirriitii miti waan jenneef. Kanaaf ammoo ni jibbamna. Sure. It's okay. Jibbamuun rakkoon qabu. Maaliif? Kaayoodhaaf jibbamne jechuudha. Namni kaayoodhaaf qabsaa'u yoomiyyuu taanaan guyyaa tokko dhugaan isaanii milkooti. Jawaari wajji wanni kaleessa jawaar hayyuu keenya jawaar beekaa keenya wanni jechuu isinii waliin dinneef waan biraatiif miti. Jawaar hayyuudha. Yes hayyuudha. Jawaar beekaa beekadha nama barate yes nama barate garuu ammoo daandiin inni qabsoo ittiin adeeme sirrii miti. Daandii dogongoraa qabatee deeme kaleessas kanuma jechaa turre. Lakkii jawaar daandiin ati ittiin deemtituun daandii itti sihiitu malee daandii si milkeessituu miti. Biyyattii san keessatti sirni maqaan Oromoo jedhamu waan milkaa'ina hin qabneef sirni nafxanyaadha. Waggaa meeqa biyya san keessatti of ijaaraa ture. Biyya san Oromiyaa fi Oromummaa waan jettu hin fudhatu sirni sun. Waan hin fudhanneef Jawaar Mahammad lakkii dhaabbadhu sirrii miti. Nuti jibbeessa Jawaar Mahammad hin qabnu. Siyaasadhaatu kallattii Jawaar deemuu jala nutti hin dhiifne. Maaliif akkaataan siyaasaa nuti itti hubannu kan gartee girrisaa wajjin harka nu dho'isuu miti. Namni duraan dura waan qabsaa'uuf beekuu qaba. Jawaar kaleessa Oromoodhaan dimokiraatessa jee qabsoo godhe. Oromoo dimokiraatessuun biyya san keessatti ni danda'ama? Hin danda'amu.
Gumaa dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaan ganna qabesan abbaan itti gaafatamu eenyu ammallee gaafin as keessa jirti. Eenyu abbaa san kan itti gaafatamu maaliif ganna qabe? Kaayoon dhiini ilmaan Oromoodhaa ganna qabeessun maal? Milkaa'inni isaa maal milkeesse? Kanaaf wanni nuti kana isinitti dubbannuuf kanaaf nu jibbitanis rakkoon qabu. Kaayoodhaaf jibbamne jennee akkasitti boonnee mataa keenya ol qabannee jiraanna jechuudha. Gammachuudhaan yeroo hunda gammachuun jiraachaa jira. Maaliif? Hin gowwoomne goofandi jalan gorre. Saba gartee waan qabsaa'uuf hin beekne wajjin Oromummaa himachuun na qaanessa. Ammaan tana hayyuun silaa Oromoon hayyuu jettuun waa'ee maalii haasaa jira? Miidiyaan Oromoon ni qabna jettu waa'ee maalii haasaa jira? Waa'ee gootummaa Tigraay, waa'ee dadhabina Amaaraa, waa'ee gootummaa Tigraay, waa'ee dadhabina Amaaraa. Nothing. Tigraay kaleessas diina Oromooti, arrallee diina Oromooti. Naftanyaan kaleessas diina Oromooti, arrallee diina Oromooti. Oppiidiyoon kaleessas diina Oromooti, arras diina Oromooti. Maqaa jijjiirrattus diinummaan isiidha yeruma tokkollee jalaa hafuu hin danda'u. Hafuu hin danda'u. Maaliif? Ilmaan Oromoo dhiiga ilma haadha hiyyeessaa gannaqaa turte. Akka maqaa jijjiirrachuun oppiidiyoo bilisa hin baasu. ODF'tti jijjiirratan bilisa isaan hin baafne. Inuu amma biltsiginnaa seenan wareegama jajjabaa ilmaan Oromoo irratti maqaa jijjiirrachuun wareegama jajjabaa ilmaan Oromoo irratti isaan fidan. Wareegama jajjabaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jira. Oromoo waaqatutti jiraaf jejaan qaallichi Booranaa tokko. Oromoo waaqaa itti jiraafi garuu Oromoo walitti jiraa jejaan. Waan qabsooftuuf yoo hin beekne gariin mucaan kun Oromoodha arrabsa. Mucaan kun ati Oromoodha addaan qooddu. Oromoo maal gootu? No, ani Oromoo addaan hin qoodu. Isin Oromoon dhugumaa hin beektaniiwu. Oromoon dhugaan beektu. Oromoon osoo dhugaa beekte eenyu wajjin qabsaa'aa beekti? Maaliif hin qabsaa'aa beekti? Waan qabsooftuuf beekti. Oromoon safuu qabdi. Oromoon kabajaa qabdi. Kaayoo qabsooftuuf beekti. Waaqoo guutuutiif jaarraa abbaa gadaatiin dhaaddataa. Asiin ammoo ilma abbaa gadaa jaan. Saba kana wajjin namni akkamitti qabsoo godha? Maali wanni isin qabsooytaniif? Kaleessas dhiiga ilmaan Oromoo gannaqaa kan ture isinuma. Gadi baay'attanii kan Oromoo dhiiga dhangalaasaa ture isinuma. Oppiidiyoo kaleessa dhiiga ilmaan Oromoo gannaqaa turte wajjin ilma abbaa gadaa qaama jijjiiramaa warri jee isinuma. Qaama jijjiiramaa eefa jettanii fudhattan. Jawaari wal dhabe jarri kallattiin Abiyyii fi Jawaar Mahammad wanni isaan irratti wal dhaban waan takkaafi miti. Dantaa Oromoo jaanii wal dhaban. Dantaan Oromoo isaan irratti wal dhaban sun dantaa akkamiiti? Beeytanii Oromoon hin beeytu. Waan Jawaarii fi Lammaan irratti wal dhaban beeytanii hin beeytan. Waan isaan irratti wal danqan tokkollee hin beeytan jechuudha. Wanni Oromoon beeta mangistii mana kiiloo 4 keessaa masaraa mootummaa keessaa Oromoo yaateef maal? Kanallee tokkollee hin beeytan. Wanni isin beeytan Jawaarayyuu keenya Jawaar goota keenya Jawaar akkana keenya haganuma dhumate. Wanni waan Jawaar amma isin biratti dhumatee jira wanni Jawaar. Jawaar mareedhaa seenee isin dhumate. Isin wanni isin barbaaddan afaan keessan keessaa safuu tokkollee hin qabdan. Safuu hin beeytan. Oromoon duudhaa safuu qaba. Safuu Oromoollee hin beeytan. Maaliif jennaan osoo safuu beeytanii Jawaar lammaffaa osoo namni lubbuun jiru nama lubbuun jiru kan qabsoodhaaf mana hidhaa seene kallattii itti barbaadus qabsuma Oromootiin mana hidhaa seene Jawaar. Nama qabsoo Oromootiin mana hidhaa seene nama alatti hafeen Jawaar tokkoffaa Jawaar lammaffaa hin jettan. Maaliif? Kuni amma hawaasummaa malee siyaasaa wallaaluu keessanii siyaasarraa walaba ta'uu keessan ifitti mul'isaa jirtan. Qaamni siyaasaadhaa siyaasaa yoo hojjete silaa gaarii ture.
amma waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadha. Oromoo gargaara. Waraana qeerroo Oromoo. Maali wanni isaan girrisaan miidiyaa gubbaa dalagan? Humni addaa Oromiyaadha. Milishaan qeerroo Oromoodha. Gara wobooyaa. Gara wobooyaa. Gara wobootti deema. Gara wobootti deema. Yeroo woboo biraa haalli mijaa'ee jira. Haala kam mijeessiteef? Haala kamtu anjataadha? Woboon uummata Oromoo miliyoona 60 waraana milishaa fi humna addaa simachuudhaaf qophii gooteef jira. Qophii natichitti mijeessiteetu jira. Kan woboodhan. Woboon ifiifuu diina wal dura dhaabbatee agabuu bulee firii mukaa baala mukaa nyaatee hidda mukaa nyaatee qabsoo godhutti jira saba kanaaf. Ati ammoo teesseetti woboodhaaf taligaa dhoyta. Asii woboodhaaf qabsoo haala mijeessita. Haalli ati mijeessitu maali? Propaganda soba olola suuraa sheer godhu koomenti laayikii hojiin keessan kana jechuudha. Eenyu jala deemnaan beeytan. Akka eenyu wajjin qabsoonaan beeytan. Akkamitti qabsoonaa hin beeytan. Dhugumaan isinitti himaa beeka. Waan boru viidiyoon kiyya yeroo taa'u ittiin qaanfanne waliin an dubbachaa jiru. Waan ittiin qaanfanne. Waan Oromoo biratti ittiin qaanfanne. Oromoo jechuun ammoo girrisaa biyya alaa keessaa. Carraa Keeniyaati fi carraa diivitiin biyya alaa dhufee miti. Oromoo jechuun hawaasa bal'aa dheebotee rakkatee itti daaree biyya isaa keessatti bilisummaa Oromiyaatiif saba isaatiif jecha wareegama kafalaa jirudha. Oromoo jechuun hawaasni Oromoo leessani fakkaattotaa fi hayyallaallattoota biyya alaa keessatti kan kuulii dalagatee saba isaa biyyaa dhangala'u biyyaa du'aa jiru kan dhiigni isaa biyyaa dhangala'aa jiru. Dhiiga san akkamittiin firii itti godha? Ani biyya carraa bilisummaa biyya gartee firiidama qabu keessan jira. Biyya gartee mataa ol qabadhee keessa deemu keessan jira. Dhiiroo waan hin dalagadhu kana haa xiqqaattu haa guddattu. Akkamittiin biyya tiyya bilisa baasa? Akkamittiin Oromiyaa bilisa baasa? Qaama juu hin dandeenye. Qaama akkanumatti asumatti sartifikeeta walii kennu. Qaama sartifikeeta Oromummaa walii kennu. Qaama gartee kaan Oromoomsu, kaan gartee goota godhu, kaan bilisoomsu, kaan ol kaasu, kaan gartee bitamaa godhu, qaama kaan arrabsu, kaan faarsu. Kanaatu biyya alaa kana keessa jira jechuudha. Qaama kutaadhaan wal deeggaru, qaama gosaan wal deeggaru, qaama gartee naannummaadhaan wal deeggaru. Kanaatu biyya alaa kana keessa jira. Kuni ammoo qabsoodha furmaataa miti. Furmaataa miti. Kan kutaa garii kutaa hayyuu godhan, kutaa kaan beekaa godhan, kutaa kaan goota godhan, kutaa kaan bitamaa godhan, kutaa kaan gartee ilmaan gadamoo godhan, kutaa kaan ilmaan kuulloo godhan, kutaa kaan gartee Somaalee godhan, kutaan kun horgobbaa godhan. Qaama akkanaatu biyya alaa kana keessa jira jechuudha. Qaama waan qabsaa'uuf hin beekne. Girrisaan ammallee irra deebi'ee ejjennaadhaan girrisaan qabsoof hin ta'u. Girrisaan waan tokkoof hin ta'u. Maaliif? Girrisaan abbaa jala deemuun beeku. Girrisaan akkuma wadalli harreedha. Wadalli harree tanuma arge gubbatti baa miti. Girrisaan abbaa fedhe gubbatti beetuma yaabbatee arrabsee abbaa fedhe irraa bu'aa, abbaa fedhe gubbaa koraa, abbaa fedhe diinagdee itti kanna, abbaa fedhe ni dhoowwata. Maaliif hin diinagdee tiyya baase? Diinagdee tiyya maaliin godhaa jira? Kaayoodhaan diinagdee tiyya baasuuf maali? Eenyutti diinagdee tiyya kanne? Diinagdee tiyya eessa geesse? Eenyutti kannuu qaba? No! Hayyuu keenya Jawaar lammaffaa nuu dhufe, Jawaar sadaffaan nuu dhufe, Jawaar afuraffaan nuu dhufe, Jawaar shanaffaan nuu dhufe, Hacaaluun kan biraa nuu argame, sagalee Hacaaluutiin dhufe, Hacaaluun lammaffaa nuu dhalate. Nothing. Maali kun? Hacaaluu awwaaltanii? Hacaaluu dhiigni isaa nama artistii ajjeefamee dhiigni isaa osoo hin laalamin akkamitti du'ee osoo hin laalamin fuudhamee awwaalame. Gaafa oppiidiyoon siidaa warqii isinii dhaabnaa, siidaa warqii dhaabnaa gargaarsa jettu biyya alaa kana keessa akkasumatti guurtanii maallaqa itti kennitan. Hin kanninu gumaa keenya baafanna qaamni jee tokkolleen hin jiru. Qaamni gumaa kiyyaan baafadha. Hacaaluun goota kiyya namni jee hin jiru. Hacaaluun namni sagalee akka Hacaaluu nuu dhufe, Hacaaluu lammaffaa arganne, Hacaaluu sadaffaa arganne, Hacaaluun nuu dhufe, Hacaaluun nuu dhufe. Kanuma wajju wanni isin qabsoon keessan haganuma.
qabsoon isin qabsooytan qabsoon isin beeytan milkaa'inni qabsoo keessanii kanuma amma Hacaaluun irraanfatame maaliif Hacaaluun ammaan booda kaayoon Hacaaluu irratti kufe maali irraanfatamee jira Hacaaluun kaleessa maaliif qabsaa ture irraanfatamee jira wanni ammaan tana lafa qabataa jiru warra sagalee akka Hacaaluu qabu as ba'ee jira warri sagalee akka Hacaaluu qabu warra sagalee akka Hacaaluu qabu barbaadaa jirti Oromoon warra sagalee akka Hacaaluu qabu guma Hacaaluu baafachuun hin jiru Jawaar Maamman hidhaa keessaa baafannaan hin jiru Baqqalaa Garbaa baafnan hin jiru Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkamitti baafnan hin jiru wanni isin beeytan maali Jawaar lammaffaan dhufe Jawaar sadaffaan dhufe Hacaaluu tokkoffaan dhufe lammaffaan dhufe Hacaaluun nu argame Oromoon Hacaaluu kuma qaba Hacaaluu dhibba qaba no nothing kuni qabsoo miti nama lubbuun jiru Jawaar lammaffaa irratti barbaada Jawaar sadaffaa irratti barbaada qaamni qabsoon godha jee deemu jiru eenyu wajji qabsoo godhuu deema qaamni kun kami maaliif qabsaa'uu deema akkamitti naa qabsaa'uu deemta kaayoon itti qabsaa'ituun maal kaayoo itti qabsoo godhuu deemu ifaa bilisaa miti osoo kaayoon Jawaar kaleessa qabsoo itti godhaa ture ifaa bilisa taate qabsu qeeroon dhiini ilmaan Oromoodhaa gadi naqamu ture takka erga gannaqame immoo waan irratti gannaqameef san itti fufsiisa ture wanni irratti gannaqame zeero hin jiru maaliif dhuga dubbannaga wanni dhiini qeerroo Oromoodhaa kaleessa itti gannaqame tokkolleen sababni tokkolleen hin jiru sababni jiru yoo jiraate wayyaanee ari'uu qofa wayyaanee ariinee bakka sana eenyu jira abbaan deeme ilma isaati akka gartee aangoo biyya Arabaa malikoonni biyyoota Arabaa keessa jiran yeroo ilmi abbaan isaa xurataa ba'e abbaa kaase ilmaatu itti dabra ammallee kan aangoo gubbaa jiru warruma kaleessa Oromoo quba itti laataa ture abaluun ajjira abaluun ilma abaluu kanaatu kaleessa akkana jee kaleessa quba itti laatee qabee mana hidhaa keessatti Oromoo galchee wayyaanee fichisiisaa ture samtu ammallee deebi'ee qeerroo dhiiga ilmaan Oromootiin bilisa ba'ee itti milkaa'e kan ammoo dhugaa kana qaamni fudhatu jira hin jiru maaliif qaamni waan kana fudhatu hin jiru qaamni waan qabsaa'uuf hin beeyne qaamni waan qabsaa'uuf hin beeyne dhugaa kana waan kana fudhatu ka milkaa'inni qabsoo Oromoodhaa Abiyyi Ahmad oomishee jira Lammaa Ahmad oomishee jira Shimallis Abdiisaa oomishee jira Abiyyi oomishee jira Taayyee Danda'a Hangaasaa Ahmad Ibrahim fa'a Amin Jundii fa'a nu oomishee jira warreen kanaan ammoo eeva warreen kana nu oomishtan dhiini ilmaan Oromoodhaan milkaa'ee jira maal gootanii qabsoo biraa barbaaddarre Jawaar lammaffaadhaa isin hin barbaachisu maaliif Jawaar waan hidhameef Abiyyummaa faan waliin mari'atanii qaama isaaniitti furmaataa itti barbaadanii kanaan ala wanni biraa jiraare hin jiru maaliif dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaa guddittii ijaaruudhaaf yeroon itti kaatan amma jechuu warri girrisaadhaa maaliif kaleessa Tigiree ariitanii mire amma warreen Amaaraa wajjin dhaabbachuudha qabdan warreen Amaaraa wajjin dhaabbadha Itoophiyaa guddittii kaleessa dimokiraasii taate ijaarra jettan san gabbaatanii yeroon itti ijaartan yeroon isi amma gabbaa waliin ijaara eega kaayoon keessan kaayoo bilisummaa Oromooti miti mire Oromiyaatti hin amantan isin wanni isin amantan namni bilisummaa isin bilisoomsee fidee afaan isin kaa'utti amantan bilisummaan wareegama qaqqaaliidhaan malee hin argamtu nuti amma baranne waan amma haasaa jirru kana dhalanneen nutti himaa turan maatirraa dhaalle akaakuu fi abaaburraa dhaalle Oromoo wanni qabsooyteef kana Oromoon qabsoon ishiidhaa kana dhiini ilmaan Oromoodhaa kan milkaa'ina argatu kana jenneeti maatirraa dhaalleti akkasitti hubanna isin ammoo kaayoon isin qabsooytaniif sanii miti namni gartee hayyuu keenya goota keenya maaree keenya jenne isin biratti Oromoodhaa miti ani kanaaf wanni isin jechuu barbaadu ilmaan Oromoodhaa waraanatti yaa jiru hayaani kaleessas warri amma waraanatti gartee ilaa Harargeerraa kaasee Wallaggatti Gujirraa kaasee ilaa Jimma waraanatti guuraa warri jiran kun warruma kaleessa harka dhaa ture sani hin beeku waan qabsaa'uuf hin beeku ammallee boru ganama qaamni biraa tokko ka'ee yoo jeen ummanni kun ummata koo
Maalif kaleessa Tigreedhaan gabroonfamaa waan tureef taargetiin isaan laalan Tigree wayyaanee qofa jechaa jiran. Malee waan biraa waan qabsaaniif hin beekan. Lammaffaa uummanni keenya tarsiimoo qabsoo isinirraa dhabeet waan karaa deemu dhabee kan barate barumsa hojii isaa dhabee rakkoo ciccimaa keessatti kufee jira. Jaalateetii miti qeerroo waraanatti yaa jirtu laala. Isin warra tarsiimoo kaa'uu hin dandeenye warra gartee laayikii fi sheeriin biyya bilisoomsu ummanni Oromoodhaa diyaaspoorarraa abdii hin qabu. Abdii dhabe. Abdii yeroo dhabe namni nama kaayoo hin qabne itti hirkata. Namni kaayoo hin qabne waan itti amanne godhaa jira. Ummanni Oromoo biyya keessaa kaleessa waan itti amanu godhee arrammoo waan itti amanne godhaa jira. Ilmaan Oromoodhaa ammallee hayaani gara waraanaa hayaani wanni godhan hin jiru. Biyya keessatti hongedhaa fi rakkoo ciccimaatu ilmaan Oromoodhaa osoo nuti diyaaspooraan ala kanatti waltaanee guyyaa tokkotti Oromoon addunyaa kanarra jiru doolaara makiinaa teenya gurgurree doolaara 2,233 waan akkaawuntii keessaa qabu namuutu doolaara gartee akkaawuntii keessatti kuusate. Gariin asii qabsoo si hojii godhaatti gargaarsa gizeetu sitti kanna gabbee waa'ee Oromoo hin dubbatu. Maaliif biyyatti galeeti mana jaarrata. Inni biyyatti mana jaarrata. Biyyaa mana qaba. Gartee yoo gartee as ol bee dubbate mootummaa mana kiyya maal godha isa juu sodarraa kan kee waa'ee Oromoo gabbaaniin dubbatan qaamuma kaleessa waa'ee Oromoo gabbee dubbatu arrallee warri gabbee dubbatu isuma sani. Namoonni hayyuun guututu jira garuu hin dubbatu waa'ee Oromoo. Maaliif mana biyyaa qaba maatii biyyaa qaba. Dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'aa jiru sun maatii isaatii miti. Inni maatiin isaanii waan miidhamtuuf gabbee dubbachuun barbaadan. Maaliif? Dhiiga ilma hiyyeessaa, ilma haadha hiyyeessaa haati qoraan itti gurgurtuun bilisummaa barbaadan. Kanaan bilisoomuu barbaadan. Kanaan bilisoomuun ammoo hin danda'amu. Yoo xiqqaate Oromoon 500,000 Oromoon biyya alaa keessa jirtu yoo xiqqaate miliyoona taate jechuudha. Yoo xiqqaate miliyoonarraa namni 200,000, 300, 400 qabsoo tana ceesisuu danda'amu hin danda'u ni danda'a. Qeerroo biyya keessaa hidhachiisuu danda'amu hin danda'u ni danda'a. Kan ammoo murannaadha barbaachisa. Namni murannaa akkasii qabatee qabsootti gale jira hin jiru. Namni murannaa akkasiitiin qabsootti galu jira hin jiru. Wal shakkiitu jira. Qaamni amma OMN jaarmaa siyaasaa godhatee deemutu jira. OMN numa kana. Namni oo kana OMN tuqa miidiyaa uummataatti hin jaamiti. Qaamni OMN isaaniif jaarmaa siyaasaa dhaaba siyaasaa guddaa isaan qaban. OMN numa jaarmaa siyaasaa godhatanii qaama deemantu jira. Qaama immoo Oromoon tun akka hin bilisoomne. Oromoon akka hin bilisoomne. Oromoon akka qawwee dha'uu hin baranne. Oromoon akka gartee qawwee kaaftee biyya fi bilisa hin baafne qaama barbaadutu jira. Biyyuma alaa kana keessa. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana ka itti hin gufanne. Waraanni amata 50 ol qabsoo godhaniiti. Isaan ammaan booda qabsoon isaan nama milkeessan eessa jiraa miti nurraa dhiisa. Qarchuma wanni isaan deemaniif qarchuma qaama juutu ammallee Oromoo keessa jira. Maali? Nama bira taa'ee jira hawaasa keessa deemee kana odeessa. Namoota umriin isaanii gugurdaadha. Amma isaan wanni itti amanan anamma sila hayyuu keessan beekaa keessan goota kenna naan jechuudhaaf kallattii isin itti nafaarsitan nan beeka miti garuu ani akkasittiin dhalanne akkasittiin guddanne ani kanin itti guddadhe Oromummaa Oromoo ta'eetiin guddadhe Oromiyaattiin guddadhe kanin itti bare Oromiyaadha. Kaayoon ani itti immoo itti gartee hammana ga'ee irratti cichu kan maatirraa itti dhaallee gartee ittiin as geenye Oromiyaa bilisa baate qofaatu Oromoo kabachiisaa qofa wanni nutti himan kana beeyna nuti. Wanni ollaan keenyallee irraa dhageenyu kana. Kanaan guddanne nuti wanni nuti guddanne maqaa gosaatiin hin guddanne. Eenyummaan keenya Oromoodha. Oromummaan ammoo keessi keenya biyyi teenya kan bilisa baatun waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Akkamitti jijjiirra rakkoo akkamitti fooyyessina. Waraana jechuun waraana nama waan ta'eef rakkoo qabaachuu danda'a. Qaama rakkoo keessa jiru san rakkoo san akkamitti waliin fooyyeffanna jennee akka Oromootti wal gaafachuu danda'uutu nurra jiraata. Akkamitti harka wal qabannee waliin ceena.
akkamitti harka ol qabanne ani osoo oromoon oppiidiyoodhaan bilisoomte oromiyaan oppiidiyoodhaan bilisoomte hin barbaadu hin fedhu maaliif warra gumaati dhiiga ilmaan oromoodha abbootii fi akaakayyoo keenyarraa warri dhiiga ilmaan oromoodha gannaqaa ture warruma sanii hojii oppiidiyoonis waggaa 30 kana walitti hidhatteetuma haga aduu irratti kan oromoo galaafataa jirtu kan oromoo ajjeesaa jirtu beekaa oromoo gartee qeerroo oromoodha dubartii oromoodha kan galaafataa jiru qaamuma kana qaama kanaa wajjin akkamittiin garaan kiyya nagaana ta'e wajjin jiraadha mucaan baay'ee nagaafataa jirtaa naan seenu viidiyoo hin gadhiifama wanni gartee waan san gurgura wanni juuf namni tokko isini waan kana kanaaf girrisa isiniin jaa maaliif girrisaan mucichi kun maaliif waan san jaalateeti ani nama islaamati nama amantarratti dhalatee amantarratti guddate maatii amantaa hordofu keessaan bee waan kana jaalatee jeemo girrisaan hagana addan horgoftan haganallee addaan hin baafattan maalirraa waan kana jee yeroo isin teessanii waa'uma waa'ee Tigraay haasoytan dhiirri oromoo dhiira hormaata malee faayidaa hin qabne dhiira hormaatati oromoon dhiirti oromoodha faayidaa hin qabdu nama addaan qooduu malee addaan oromoo addaan qooduu malee amantaan addaan qooduu malee kutaan addaan qooduu malee oromoon dhiirti oromoodha diiyaasporaa keessa jirtu faayidaa hin qabdu sanirraa dubartiin oromoodha waan goota yoo dhabdan akkana jee dubbadhe kanammoo harreen girrisaan mangan waan akkana namaaf hubachuu hin danda'u maaliif akkaataa isin itti waa hubantan isin irratti guddantu kana jechuun namni tokko aariidhaan immooshin ta'e maaltu isa gubaa jira maaltu keessoo isaa akkatti belbelchaa jira maaltu fuula isarraa mul'ata hagana addaan baafachuu hin dandeessan isin maaliif akkana jee mucaan sun kanuma wannummaan isin itti abaluun goota abaluun akkana abaluun hayyuu abaluun maare jawaar lammaffaa jawaar tokkoffaa isin itti jettanii oromoo ittiin hallayyatti itti nayxanuu kanaa mitire ani guyyaa tokkicha jaallemarroodhaan goota kiyya jeen beeku goota kiyya juun jaallemarroon boosa kiyya daawit ibsaa boosa kiyya gollichi boosa kiyya namoonni qabsoo bilisummaa oromootiif oromiyaadhaaf qabsoo godhu hundi anaaf boosa anaaf goota garuu goota kiyya jee harkan dha'u jala deeme namtichi boru ganama qawween lolatti jira kaayoon ani qabsoo godhuuf sannaan milkeessine hay jabaadhu si cinaan jiran jaan malee goota kiyya hayyuu kiyya maaree kiyya mitirkishoo kiyya amma namni isin goota jettanuu nuu dhabame namni hayyuu kiyya jettanuu nuu dhabamee jira already dhabame hinjuu maaliif hin marroon faarsinen marroon baru ilma namaati naganuu danda'a marroo maal narra feeta naaf galatoomi wareegama ati naa kafalaa jirtu sin galatoofadhaa maal narraa barbaaddaa yaada gaggaarii tarsiimoo waraanni bilisummaa oromoo ifiif qaba diinagdee yaada nama deeggaru diinagdeen tumsuu fi waan hin danda'uun kan ammoo godhaatiin jira malee hayyuu kenna maaree kenna goota kenna jawaar tokkoffaa jawaar lammaffaa maareen nuu dhufe acaaluu argan no warra gumaati wajjin waan akkanaan dubbaddoon kaayoo kiyyaa miti akeeka kiyyaa miti kaleessa abbaan kiyya kan hin qabrii isaa itti dhabe waa'ee oromiyaa fi oromummaatiif hin dhabe oromoo ta'uuf hin abbaa kiyya itti dhabe arrammoo isinii wajjin ani gad hin ba'u isinii wajjin goota kenna hayyuu kenna hin jiru oromoon kana beekutu irra jiraata goota kiyya maaree kiyya mitirkishoo kiyya kana beeku yoo kana beeyte malee milkaa'inni qabsoo oromoodha akka hin jirre nan hubadha jechuudha kanan beeytan isin maaliif yoo akkas jaammalee namni kun gootaa miti yoo hayyuu keenya abaluu keenya way hayyuun nu dhufe yoo isin hin jaammalee abaluu oromoodhaa miti isin oromummaa namarraa miti namoota akka keessanii kanaatu jira namni yoo islaama ta'e malee oromoo ta'uu warra nu banne faatu jira amma isin keessa ayennaa'u oromoo keessa waa meeqa argaa jira namni yoo kiristaana ta'e amaaratti warra beeku warra yoo namni muslima ta'e oromoo miti warra ilaa sadarkaa kanatti gadi galummaa qabu
namni yoo babbareede Oromoo miti, yoo diimate Araba, yoo diimate Horgobbaadha. Isi warra akkanaati jechuudha. Oromoo keessa ammallee qaama gaxaantummaa sirna akkanaati leellisan warra hubannaa hin qabne warreen akkanaa kanaatu ammallee Oromoo keessa jira. Qaama arrabaan rakkoo isaa ibsatu. Qaama waa arrabsuudhaan rakkoo isaa ibsatu. Qaama waa faarsuudhaan rakkoo isaa ibsatu. Kanaa wajjin Oromummaa himachuun never hin danda'amu. Oromummaa waan namni namaa kennuu miti. Oromummaan dhiiga. Oromummaan keessa keeti. Oromummaan quuqama ati qabdu. Oromoo ta'e Lammaa Magarsaa Oromoodhaa miti. Kan dhiiga ilmaan Oromoodhaa kumaatamaan gannaqee aangoo fuudhee Abiyyitti dabarse Oromoo miti. Oromoo miti. Taayyee Danda'a arraan tana dhiiga ilmaan Oromootiin qoosaa jiru Oromoodhaa miti. Kun Oromoo isin akkasitti hubattan. Waan kanan beektan maaliif? Namni yoo akka kiyyaa kanatti bareede, akka kiyyaa kanatti yoo funyaan dheerate Oromoo miti. Yeroo tokko maali ummanni kun ummatuma si dhiiroo maali ummatummaan kun ummata akkamii yeroo garii waan akkasii faadha na yaadachiisa. Maali ummannummaan akkana? Ummanni dhukkubbii hin qabne, ummanni saba isaatiin hadoonne. Haadha ilma tokkicha qoraan itti gurgursiifattee barsiifatte yeroo dura ajjeesanii reeffatti fidan. Ilma isiidha haadha ilma magaalaa walakkatti baasanii ilma Oromoo ta'uu qofaaf yeroo addabaabayitti ilma shut godhanii kana yoo isin hin dhukkubsine. Ilmaan Oromoodhaa gizee bineensa nyaachisan yoo isin hin dhukkubsine. Ma isin ummataa maalin jaabar isin nama moo bineensa maaltu bineensarraa adda isin godha? Ilmi namaa walii hadooduu yoo hin qabaanne maali Oromummaan ati qabdu maal faayidaan isii? Yoo saba keetiif hin hadoonne maal? Yoo waan qabsooytuuf hin beekne maali Oromummaan? Maali qubeen Oromoo jettuun maali hiikkan isiidha maali? Maali faayidummaan isiidha? Amma duruttuu Tigraay gootanii Amaara gartee naftanyaa Amaaradha jettanii Amaara amma hojiin keessan waa'ee waraana bilisummaa Oromoodhaa akkamitti milkeessinaa ifirraa lafa keessanii jirta. Wanni amma isin godhaa jirtan qabsoon isin gootan Amaara Luyna Tigree goota. Amma laal diinuma Oromoo wal caalchisu jirtan. Kaan mizaana irxiqqoo waa irra buuftanii isin waa ol kaasuu fi gabbuusuunis hojii keessanii mire kaan gabbuuftan. Kaan ol kaaftan amma laa diina Oromoodhaa mizaana irra keessaniituma diinuma akkana mizaanuma ol. Diinni Oromoodhaa hokkee wal qabe ani akka Oromootti maaltu narraa eegama? Ani maalin godhuu qabaa? Ani maaltu na barbaachisa? Maalin dursuu qaba? Isa juu xiyyeeffannaa tokkollee hin qabdan. Gaafa seenaa jimjimoo ta'e jin Biraanee Masqal Dr. Biraanee Masqal qabsoo deemanii looyara Oromoodhaa binna jaanii doolaara miliyoona 5 barbaanna gaafa jaanii isteeta Oromiyaa Ameerikaa kana guuturra deemanii diinagdee guuraa turan. Diinagdee guuraa turan san miliyoonni 5 san miliyoona 5 kan looyaraan bitanii looyarri bitame eessa jira jee Oromoon gaafate hin jiru. Oromoon waan akkasii hin beektan. Looyarri Oromoodhaa bitame kamii? Tigreen looyaran bitanne. Biraanee Masqal kaleessa koonsila Abiyyiidhaa tureetti Ameerikaa keessatti tajaajilaa ture. Maal irratti Abiyyii wal dhabee seenaa jimjimoo ta'e walitti dabalamee qabsoo kanatti seenan. Kana isin gartee gaafachuu hin dandeessan. Akkasitti yaaduu hin dandeessan. Jamaal wanni viidiyoo kan keettu naan baafne dhiifama carraasii kennuudhaaf yaalii godhaan ture sheer godhi wanni kiyya jalan jirtu natti fakkaata. Takka beeytiitti deebi akkasitti sin galcha. Yaa weel okay amma hin beeyne okay argeen jira. Biraanee Masqal kaleessa maal dalagaa turte akkamitti qabsoo tanatti dabalamte? Qaamni jee isa kana qoratee qulqulleessee qabsootti isa dabalee jira hin jiru. Qaamni Biraanee Masqal seenaa jimjimoo ta'e gaafa walitti dhufu ati akkamitti dhufuu dandeessi jee qaamni gaafate jira hin jiru. Hayyuu keenya goota keenya nama gartan hunda anaa dhufu jennee obboleessa koo. Akkam nagaa? Jirra nagaa inni eessa jira? Nagaa inni hin jiru haga girrisaan jiru.
Ataka keessa tokko taate beektaa Girrisaa keessa. Lakki Angirisa Rabbiin godhin boo inshallah abu torbatti Angirisatti dhaabbadhu ani Oromoodha. Ani waan kaleessa waaqoo guutuutii fi jaarran irratti wareegame kaayoo sanirraa abbummaan fedhe nan dabsu. Ani Jawaaridhaa jiru Jawaar lammaffaa Jawaar sadaffaa jee qaama namarratti waa barbaaduu miti. Artistii diinni ajjeese ani gumaan baasa jee warra garaan kiyya na boo'u malee warra gartee Hacaaluun dhufee lammaffaa sadaffaa warra faarsuu miti. Angirisaadhaa miti obboleessa kiyya yaada kan kee waan dhufteef yaada irratti haasaa jiru irratti yaada kan kee ibsadhu. Ayyee yaaduma kee kanatu beektaa nama kofalchiisa xiqqoosi. Sin kofalchiisi yoo Girrisaa taate malee yaadni kiyya yaada gubadhee haasa'utti jiru si kofalchiisuu hin qabu. Girrisaa jechuun maal jechuudha dura? Girrisaa jechuun warra kallattii itti deemu hin beekne waan Girrisaan shimbirroo horiitu shimbirroo yaatu kan midhaan nyaattu yoo wacaabaa nam tokko asitti dhukkaase karaa oorruu sanii kutti karaa hunda yaati. Girrisaa jechuun sanii walumaa galatti anaa fi kan isaadha. Okay. Kaampaanii keessa jirtanatti fakkaata? Lakki kaampaanii keessa hin jiru lakki istoora keessa jira. Istooraaf kaampaanii gara istooraaf kaampaanii garaagarummaa qaba adda baafadhu sanuu dura. Homaa si duubaa mul'atu lafa qorqorroo si gubbaa mul'attu malee kanaafuu duuba istoora keessa osoo deemtuti adiin wanna nagaafatu.